Garuu arraantana mootummaan Ameerikaadhaa as baatee gartee nuti Somalilandiif beekamtii hin kenninu akkasumasan Somalilandiin biyya Somaaliyaa keessa jiraatti jaanii ibsa isaanii godhaniiti jiranidha. Kun egaa waa hedduudha diiguudhaaf ta'a takka gartee waa hedduudha complicate godhuudhaaf ta'a. Akkamitti yoo jettan fakkeenyaaf mootummaan Israa'el achitti gartee kaampii waraanaa karaa harka United Arab Emirates akka jaaraa jiran isin himaatiin jira. Inumaatu waraana warra Somaliland TV waraanni Israa'el illee gartee duruun Somaliland keessa dhufee shaakalli adda addaa gaggeessaati jiran. Gara kaaniin Somalilandiin waraana isaanii cinaa tokko karaa Israa'el erganii achitti gartee treeningii fudhatanii jarri san hogguu as deebi'e Yemanii hojjifaa wallalsiisuudha barbaadan. Saniifuu jidduu gartee reetsii kana gubbaa irratti yaa'ii addaa takkaa gartee warra Somalilandii kana gara Yemanitti gartee achisiisanii akka gartee isaan kun ifii isaaniitiif wallolan godhanii warra gartee Yemen kana akka xiqqoo gartee dadhaban takkaa gartee distract ta'an godhuudhaaf jaaniiti gaa odeessaa jiran. Gara kaaniin mootummaan Israa'el akkanattuu Yemen keessa duruu harka naqattee gareelee adda addaa tan Yemen keessa jirtu warra Huuzii kana wajjin akka wallolan godhuudhaaf meeshaa erguudhaaf qophii godhaa jirti jaaniiti odeessaa jiran. Tanaafuu gaa ibsi arraan tana gabbee kuni akkasuma sanitti mootummoonni Horn of Africa kunis warreen Somalilandiin akka biyyaatti gartee beekamtii akka harkattu warran feenes ni jiranii akkasuma san warri gartee akka beekamtii harkattu barbaadanis ni jiran. Jarreen kunis wal dhibbaa adda addaa keessa waan jiraniif jecha inumaatu gartee yoo mootummaan Ameerikaadhaa Somalilandiif beekamtii kanni taate namayyuu gartee mootummaa Ameerikaadhaa sababa godhachuudhaan beekamtii kannanii fi kannuudhaaf ta'anii jaanitti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti gaa mootummaa gareen United Nationsdhaa beekamtii Israa'el Somalilandiidhaaf hannite tana dura dhaabbatan. Saniifuu mootummaan Ameerikaadhaa wanni ammaan tana isaan godhaa jiran waanuma gartee United Nationsiin deeggaraa jirtu kana isaanis irratti gartee hojjechaa jiranii takaa'u akkuma gartee warra United Nationitti tarkaanfachaa jiranii jaaniiti gaa odeessaa jiran. Oduun tuni gaariidha hamtuudha takaa'u gartee eenyuuf tola qabdii waan jedhu fuuldura irraa haasa'uudhaaf yeroo biraa takka irraa ni haasa'ina ammaaf gartee akka breaking newsitti tana quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gareeleen warri Israa'el gartee isaanumarraa haasa'u jiran taate guyyaa irraan tanaa itti gaafatamaan dhaabbata basaastoota Israa'el haareeni aangoo fudhateeti jira. Duba gaa hogguu aangoo fudhatu kana ibsa bal'aadha gartee warreen taa'ee isa dhageeffatuuf godhee jira. Akkasuma san ummata biyyaatii fi warra naannoodhaatiifis. Ibsa isaa keessatti akka inni jedhutti nuti lolli ammaan tana Libanaanii fi Siiriyaa akkasuma san Gaazaa keessatti gaggeessaa jirru kuni lola eegalliidhaati. Lolli kuni jabaatee itti fufuu qaba. Biyyootan kana keessatti security biyya teenya babal'isnee akkasitti gartee eegumsa fuulduraatiif shoora guddaa taphachuu qabnaa jeeti gartee haasawaa jira. Akkana hogguu jiru namni hedduun gartee kanuma nagee biyya isaanii qofa gartee gargeessuu barbaadanitti fudhachuu ni danda'an. Garuu immoo wanni inni haasawaa jiru biyya isaanii tana gartee lafa siidhaa bal'isuudha. Okay? Akkuma gartee amma dura isin himaa ture san Greater Israel waan jaaniin san lafarra babal'isuu irratti inumaatu gartee qophii addaa godhuu qabnaa jabaannee hojjechuu qabnaa jeeti haasawaa jira isiniin jechuudhaaf. Okay? Akka kaanitti guyyaa kaleedhaa ni yaadattan hogguun gartee live irra ture mootummaan Iraan naannoo warreen Israa'el keessa jiran kan gartee Southern Lebanon ta'e
akkasuma san Golan Heights naannoo duraan Syria jala turtee fi Northern Israel kana kutaalee san ni haleellaa jaanii ibsa baasanii turan jeetiin isinii himaa ture. Saniifuu gartee wanni gaa ammaan tana irraa odeessaa jiran yoo gartee lolli kuni kan daranuu jabaate itti fufuu taate kan jarri kun gartee lola Libanaan irrattis gaggeessan taate ceasefire Amerikaadhaa fi warra Iraan jidduu jiru guutuutti ni bada takkaa ni cabaa jechuu. Akkuma yaadattanitti viidiyoo gartee kaniin edda godhesan irratti pirezidaantiin Amerikaadhaa eega warri Israel haareetti Libanaan keessaafuu gartee magaalaa gudditti Beirut tana ni haleella ja'anii ibsa baasan booda pirezidaantiin Amerikaadhaa aaruu bira dabree Netanyahutti bilbilee Netanyahu gartee akka ijoollee xixiqqoo takkaa gartee akka daleeyduu isaatti arrabse. Arraballee arraba hamaadhaan inumaatu gartee ati namticha maraata kan gartee ani gargaarsa hunda sii godhee mana hidhaatirraa si hambisee lola keetirra si gargaaraa jiru. Kana hunda dhiifteeti amma daranuu waan an siin jiru dhiiftee kunoo lola biraa eegaluudhaaf deemtaahi ceasefire nuti gartee irratti hojjechaa jirru kana balleessuu barbaaddaahi je'eniiti pirezidaantiin Ameerikaadhaa isaan lolee jaaniiti odeessaa jiran. Amma inumaatu gartee miidiyaa hedduutu if jalaa baasaa jira. Maaliifi akkuma gartee asina duuba gartanitti dafa dubbisaa kana irratti gartee inuma miidiyaalee hundaatu irraa odeessaa jira. Okay? Miidiyaaleen gurguddaan Ameerikaadhaa akka jirutti waraana isaaniitii fi meeshaalee waraanaa naqaa akka jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kana gaa mootummaan Raashaadhaa yeroo dheertuudhaa fi kaampii Siiriyaa tana keessaa qabaachaa turte. Inumaatu kaampiin Raashaadhaa tan Soviet Unionii booda tan biyya alaa jirtu kaampii Siiriyaa keessa jirtu tana. Gaafa gartee Bashaar al-Assad aangoorraa bu'ee kaampii tana cufaniiti turan. Achi booda gaa mootummaan Siiriyaa ta'a haareyaa tuni gaafattee akkasitti gartee Raashaan bikka isaaniitti akka deebi'an akkasuma sanitti hariiroon teenya akka duraanitti akka deebitu jedhanii gaafataniiti turan. Sanuma wajjin Putin yeroo dheertuudhaaf kaampii tana banuullee hin feene garuummoo ammaan tana akka gartee eegumsa fuulduraatiif inumaatu gartee Middle Eastiidhaaf gartee strategic pointii waan jaaniin Mediterranean irratti Raashaan doonii isaanii takkaa gartee markaboota bahara jala deemu takkaa gartee submarine warra jaaniin achitti gartee galchuu barbaadan. Maaliifi duraanis gartee submarine achirraa qabaachaa turanii submarine kuni gartee karaa Raashaadhaa yoo jiraate keessaafuu hoguu qabbanaa bishaan kuni waan freeze ta'u jecha waan gartee walitti itituuf jecha bikka gartee bishaan oowwaadhaati isaan barbaachisaa. Tanaafi gartee achitti siqanii jaaniiti gaa odeessaa jiran. Okay? Sana qofallee odoon taane mootummaan Raashaadhaa waraana gartee waraanaas idaannoodhaan meeshaalee waraanaa hedduudhaas karaa Siiriyaadhaa naqaati jiranii jechuudha. Okay? Duuba gaa tanaatana jidduu mootummaan Ameerikaadhaa garasiitiin keessaafuu ceasefire warra Iraanii wajjin qaban kana akka gartee hin diigamneef akka hojjechaa jiran guyyaa irraan tanaatillee karaa dipiloomaasii warra Paakistaanii wajjin haasoonni tokko godhameeti ture. Inumaatu torbaanuma kana keessa ministeerri haajaa alaa biyya Paakistaan Ameerikaa akka dhufee jiru isinii himaatiin ture. Akkasuma sanitti ministeera haajaa alaa biyya Ameerikaatii wajjin marii gaggeessaniiti turan jaaniiti odeessaa jiran. Mariilee tana keessatti breaking news hedduudhaatu jira. Yoo dhaga'uu barbaadan taate natti himaadha isiniifin himaa dhugatti gartee wanni gaa isaan odeessaa jiran dheengaddaan gartee dura dhagee isiniifin himafaa jeetiin ture. Yoo gartee kan dhaga'uu barbaadan taate waan ajaa'ibaati wanni taate. Marii warra Ameerikaatii fi Paakistaan jidduutti gaggeeffamte tana keessa. Breaking newsiin
kan gara Iraan irraa gabbaate. Akka jettutti na dhagaa jirtanii mi? Tuni breaking news jedha qaceeloo dhageeffadha. Oduun akka jettutti mootummaan Iraan bineensa gartee addunyaan sodaachaa jirtu kana dhooyineetiti Amerikaa agarsiifnaa jechaa jiran. Bineensa gartee ammaan tana akkanatti irratti gartee yaa'itti godhaa jiran kana ni qabanii jechuu wanni ammaan tana odeessaa jiran. Okay? Yoo isaan nu namanne taate dhooyineeti agarsiifnaa jechaa jirti mootummaan Iraan. Okay? As keessatti wanni nani gartee irra keessa deddeebi'ee isin irraa himne takka yoo isaan ifiif hojjetan ifiif tolfatan taatee fi yoo isaan garee biyya biraati keessaan biyyoottan biraa gartee naqaniif wanni beekame hin jiru. Ammoo akka odeessaa jiranitti bineensa ni qabanidha. Okay? Torban dabre keessa yeroo pirezidantiin Ameerikaadhaa marii gaggeessaa turan san keessaafuu gartee haleellaa duraan Iraan irratti ni gaggeessine ja'anii ka'an. Sababa biyyoottan Arabaa nu gaafataniif jecha yeroodhaaf dhiifnee jirraa takkaa'u torbaan lamaaf dhiifnee jirraa je'eeti dubbatee tureen isiniin jedhe ni yaadattaniimi? Yeroo san ni yaadattaniimi? Oduun akkas isiniin jedhu. Oduun akka jechaa jirtutti mootummaan pirezidantiin Ameerikaadhaa biyyoottan Arabaa Iraan hin haleelinii ja'anii hin gaafannedha. Ameerikaan oduun amma isin himaa jiru kana dhageesseeti if duuba deebitee jechaa jiran. Silaa waan kana kan hin dhageen taate Ameerikaan lolatti gartee galuudhaaf deemti. Yeroo san isin himaatiin ture lolli sa'a akkanaa boodanii kaa guyyaa gartee khamisaa booda jijjiiramaatu dhufaa jeetiin isin himaa ture yoo yaadattan. Inumaatu gartee ilaa hanqa galgala sanilleen haleellaan takka takka turteetu turte. Godhaniitu turan. Okay? So akka ammaan tana odeessaa jiranitti jarri gartee inumaatu gartee yoo jarri kun nuun amanne taate dhooyinee agarsiifnaa jechaa jiran. Nama dhooyinaa miti. Okay, wanni isaan jechaa jiran. Biyya takkaan dhooyine jechaa hin jiranii beekaa. Dhooyineeti akka qabnu agarsiifnaa. Okay? Oduu tana garagartee manguddummaa keessaaniitti dhufte. Manguddummaa Paakistaan keessaanii aboo jarri kun akkana gaabineensa qabanii mala biraa gartee karaa diploomaasiitti yoo waan kana ofirraa finne irra wayyaadhaa yaada juuni. Tanaafi Ameerikaan amma if duuba deebi'aa jirti. Okay? Tuni breaking news guddoodha beekadha. Miidiyaaleen hedduun irraa haasawaan jiran. Waan ajaa'ibaati. Yoo dhugaa taate wanni tuni oduu ajaa'ibaati. Inumaa gartee Iraan qofaaf odoon taane naannuma saniifuu oduu ajaa'ibaati. Harka keessanii taaptaap godha, copy link godha, share godhaadha. Wanni na isinii muun tanaafin isiniin jaa gartee waa jajjabduutu deemaa jira oguun isiniin jiru laaftu isinii fakkaatte isin. Lolli kuni lola gartee amma qofaatii miti lola fuulduraati. Lola gartee angooleen addunyaadhaa tuni keessaa harka qabdu. Lola kana wanni gartee amma nama yuttu gaafii ta'e meeshaa tana ani gaa dhageetiin jira guutuu isiidhaa dhageetiin jira garuu immoo if dura bahee gartee hunda isiidhaa isinii hin barbaadu. Ammaaf gartee isin akka isaan bineensa harkaa qabanii fi akka maasis dhooyineeti garsiifnaa hoguu jaan bikka biraatti gartee biyya isaanii keessatti dhawanii garsiisuu barbaadan akka gartee harkaa qaban akka hojjetu jechuu. Okay? Malee biyya biraa dhooyine jechuutu hin jiran.
Hogguusan akkuma gartee biitika North Korea faanis bahara irratti gartee takkaa'u gartee bahara jalatti faa dhawanii waan adda addaa gartee itti ilaalanitti isaanis haleelaniiti gartee garsiisuu barbaadan. Tanaatu lola kana gartee if duuba deebisee jira. Yoo yaadattan torbaan lama dura sa'a 24 keessatti lolaa ka'a. Sa'a 12 keessatti lolaa ka'a. Inuma sa'a 72 keessatti lolaa ka'a jaaniiti gartee warreen miidiyaa Israa'el kuni akkasitti lakkaawaa turan. Okay, countdown godhaniiti akkasitti lakkaawaa turan isin himaatiin ture. Ni yaadattaniimi? Okay. So kana hunda gartee jarriinis wayuma beekaa duraan lolaatu ka'uu deema jaanii akkasitti lakkaawaa turan yeroo san. Boodarra gartee eega dhaamsi isaan dhaqqabe booda tanaafi gartee warri Iraan konfidensiin isaan itti haasawaa jiranii fi ammaasiis akkaataan isaan lola kana itti gaggeessaa jiran sodaa takka malee waanuma jirutu jira. Okay? Garuu warra Iraan kanarraa ammaas wanni takka gartee tanii isiniimu akka amma oduun adda addaa dhiheessaa jirtutti gareelee lama tan gartee biyya keessa jirtu. Isaaniitutu wal lolaa jira jechaa jiran. Okay? Wal loluu gartee afaanii odoon taane jechaan gartee wal dheefa deemuu jechaan wal bira dabruu walii galteedhaan hojii hojjechuu dhabuu. Okay? Waan akkasiitu deemaa jira. Fakkeenyaaf gareen biyya gaggeessaa jirtuu fi gareen negotiationii gaggeessaa jirtu takka gartee warreen IRGCdhaan influence ta'u. Odoo walitti gartee mariidhaan gadi hin geessine gareen gartee hardline jaaniin akkasuma san pirezidaantiin garee jiddu galeessaatirraa hin isiniin jee. Yaanni ammaan tana wal dhibaa jiru isaan biratti gareen hardline tuni warreen gartee waraanaatii fi akkasuma san mushtabaa wajjin warreen walitti gartee yaadaan bikka takka jiran lola kana jabeessaniiti itti fufuu barbaadan. Odoo mariin goone odoo gartee Amerikaa wajjin waliin galle maaliif waan injifachaa jirruuf jecha diina keenya guutuutti gartee dhabamsiisuu qabnaa takkaa'u gartee naannoo kana keessaa baasuu qabnaatti amanan. Akkasuma sanitti warreen pirezidaantichaa wajjin hojjechaa jiran akka jaanitti nuti gartee lola kanaas injifachaa jirra garuu immoo mariidhaan waa hundaa gartee amma booda firraa kaasuu qabnaadha. Waan gartee akka saankshinii nurra kaanii daldala akkasuma sanitti horii keenyaas akka nu gadhiisan kan biraa gartee horiilee biyyattiidhaa kan gaaza gurguruudhaa fi akkasuma sanitti saaminsa adda addaa kan irratti gaggeeffame sanis akka nu deebi'u. Kana keessatti gumaas Ameerikaan akka nu kafaltu. Akka jechaa jiranitti gumaan Ameerikaan silaa kafaltuuf yoo xiqqaate toora biiliyoona 300 ga'a. Kana gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka gartee kafaluudhaaf qophii irra jiru takkaa'u gartee Ameerikaan horii kana wali guuruudhaaf akka qophii irra jirtu himaatii jiran. So waa hedduutu deemaa jira isiniin jechuudhaaf. Marratti gartee oduu Iraan tana hin xumurre dura guyyaa arraan tana waraanonni Iraan dooniilee tan bahara keessa gartee sammariina isaanii xixiqqaa bahara keessa gaggeessaati jiranii akkasuma sanitti inumaatu gartee eegumsa isaanii bal'ifachaati jiran. Guyyaa kaleerraa eegalanii akka gartee dubbachaa jiranitti inumaatu gartee hulii booda galiin isaan hormuzirra guuran tuni karaa gartee authority isaan jaaran dhaabbata gartee hormuz gaggeessu hajaaran san qofaan akka guuramu ibsaniiti jiran. Akkasuma sanitti diinan garagaraa kan gartee amma isaan firraa eegaa jiran kan gartee akka Ameerikaatii fi xayyaarota basaasaa kana iddoon illee ilaalchisee nuti takkaa isaaniitu yoo gartee Persian Gulf keessa kaseenu taate hundumaa ni dhoowwine jechaa jiran. Okay?
duraan hogguu gartee isaan space isaanii keessa seene takka gartee naannoo isaanii keessatti hogguu achi seene haleelaa jiran amma immoo baharuma keessa seennan Persian Gulf keessa seennan bikka fedhe yoo jiraate ni haleelaa jechaa jiran. Okay, so kanas gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan guyyaa irraan tanaa arrarraa eegalanii Ayatullah Ali Khameneiidhaaf akka gartee guyya sadiif biyyattii keessatti awwaalchasaa kanarratti gaggeessaa takka gartee yaadannoo godhuudhaaf deeman. Yaadannoo gartee guyya sadiif takka gartee akkuma aadaa islaamaatti nama guyya sadii gartee taaziyaa taansan isaafis biyyattii guutuutu taaziyaa taa'uudhaaf deemaa jaaniiti odeessaa jiran. Okay, sana akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Okay, so itti aansuudhaan gabaabinatti dooniileen Hormuz keessa dabraa jirtu lakkoofsi siidaa haalaan xiqqaateeti jira jaaniiti gaa dubbachaa jiran. Sababni kunis eege isaan Hormuz deengadda cufne jaan booda. Okay, Hormuz cufuu isaanii deengadda ibsaniiti jiran. Sababninis waan Amerikaan kaampii takka gartee kaampii waraanaa tan biyya Iraan Aayilandi gubbara jiru haleelanii fi akkasuma sanitti waraanni Iraanis kaampii waraanaa Amerikaadhaa kan Kuwait keessa jiru haleeluudhaaf tattaafatan jechuudha. Sababa sanirratti Strait of Hormuzinis cufamee jira jaanii dubbatanii turan. Sanuu arraan tan ammoo jechaa jiranitti dooniilee muraasaatu dabraa jira jechaa jiran. Gara dooniilee tanatti mootummaan Amerikaadhaa gara isaaniitiin akka jechaa jiranitti nuti eega oggurrii Hormuz irra keenye as jidduu yoo xiqqaatte doonii 122 eegumsa goonee fi dabarsineeti jirra jechaa jiran. Okay, akkana gaa gujaan isaan gama alaatirraa Hormuz akka seenan takka gartee Hormuz irraa akka bahan kanumarraa haasawaa jiran. Dooniileen tun garuu immoo gara kaaniin warra Iraanii hayyama warra Iraan qabaachuu qabdi beekaa. Warra Ameerikaa bira dabartee Hormuz keessa ol seenuudhaaf. Akkasuma san Hormuz keessa dabruudhaafis hayyama warra Iraan barbaachifti dabartee gartee bikkatti deemtutti dhaquudhaaf jechuudha. Okay, kana gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada.